يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يرو كباب دولابتيسا الرول تصبروا مريب تديم تكيسا نمرا قدانا تايتم فتنسا جيروم بيا لفا بكينيا كلنسا قدوي مما warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota shaasheetu bakka naga jirtu baga naga jiraatan jecha bakkuma jirtan nageenya rabbii simbira jiraatu jecha sumaan chaanala kee like subscribe godhuun hin dagatina. Hadha waan basiita yookiin daqiiqaa muraasa keessatti nyaata bareedaa daddaftanii nyaachuu dandeettan qorsii godhatanii isinitti garsiisaa na waliin tura. Kun dammoo killee tokko kun dammoo aanan isa milki jedhamu sani milki isinitti mul'isa. Ifama aanan isa milki jedhamu kana aanan fetes ni ta'a. Yaa aanani kun killee kun dammoo absuuda mankaa tokko kun dammoo kaameraa mankaa tokko manka makan kun dammoo soogidda mankaa tokko kun dammoo sukkaara mankaa tokko kun dammoo dhadhaadha bassee jira dhadhaa mankaa tokko zayitii ittiin fayyadamu kun dammoo xaa'ina yookiin daakuu biyya keenya san hin beektanii daakuu adii qeetiidha jechuudha. Amma haala taa'etti hojjedhu isin agarsiisa. Dura dursee kalleetti buufadha. Bismillah. Killee kamera dada aanani ta'a kafeetis fayyadamuu dandeettanii aanani seeftiinis kaboodaraan ni danda'ama kortanii jechuudha fayyadamtanii akkana waliin maksii goona. Sukar, sogit, daku, akka fakkeenyaa qixxaa godhannaa mi'aayaa baay'ee bareeda. Daqiiqaa muraasa keessatti absooda gurraacha, bishaan xiqqoo, baay'ee haphifnu ajiin isaa kan goonaan haphifnu hin haphifnus hiyyabbifnus jiddu galeessa jechuudha. Haala kanaan yabbaa goona. Nyaata baay'ee bareeda yeroo gabaabaa keessatti hojjettanii dalagattanii nyaachuu dandeettanii. Amma dammoo yabbaallee miti. Amma itti shaffanadha. Shaffantamee
argitanii hanga daqiiqaa 30 booda godhatanii nyaachuu dandeessanii daqiiqaa muraasa keessatti baay'ee waan yeroo baay'ee isinirraa fudhatan miti yeroo gabaabaa keessatti daqiiqaa 40 booda haala kanaan ta'eera hedduu bareeda laala kun kuf jedheera yoo akkana kuf jedhee wal nyaatee daqiiqaa 40 qofa 40 daqiiqaa 30 qofa xiqqoodha xiqqoo godhee akkuma argitanii waan nyaata nama tokkoo fi lama qofa godhee haala kanaan kana tokkicha bismillah simu gula qopheeffadhee jira ibiddarra haayi jiddu galeessa yaa jira xiqqoo xiqqeessa jira xiqqeesseera haala kanaan baay'ee ho'aa miti akkana jila qannaftani ibidda akkasiin jila hin gubanne akka sirriitti dabee isin bilchaatu jechuudha haala kana bismillah kamne ilaala qabu haala kana gootanii yabba garuu yeroo akkana isiniin jedhu akka fakkeenya buddeenaa miti kizbara yookiin baqadoonasii fi kizbara akkana gubbaa gootanii hedduu mi'aaya meeshaadha hin argita akka ta'u booda zayti namni gariitti godha garuu demo zaytiitti godhuun barbaanne daayitiidhaaf namni furdachuun barbaanne zaytii isin barbaachisu haala kanaan godhatanii waa nyaata bareedaa hedduu namatti tolu lubbuun namaa fuutu waan barbaada waliin nyaachuu dandeettanii damma waliinis nyaachuu ni danda'ama hundaa xumuree isin deebi'a. Zayti xiqqoo itti buufata xiqqoo mooyi bismillah baqadoona xiqqootti godheera jira maashaallah akkanatti dalagattanii nyaachuu dandeettanii baay'ee bareeda kuno damma kana irra godhattaniiti yaa nyaachuu dandeettanii nyaata bareedaa nyaata daqiiqaa muraasa keessatti daddafamee godhamu daqiiqaa muraasa keessatti gootanii akkanatti dammaanis qursii ganamaa kuno xiqqama godhee waan nyaata nama tokkoof lama qofa waan dhageeffataniif galatooma channel kee like subscribe godhu hin dagatina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal male mal qabna munille bala qaba wal ha guddisna wal ha jira